ilmaan Oromoo raga ajiru kan durii caalaa kan jabaate nutis yeroo ammaa kana ilmaan keenya cinaa dhaabbachuun kanneen miidhaman waldaannachuun dirqama keenya isiniin jedha waldaan Machaaf Tulama ilmaan Oromoo tajaajilaa kan ture waldaan Machaaf Tulama har'as itti fufee jira marree bitootessa 19 bara 2016 qophii addaa magaalaa Silver Spring Maryland keessatti qopheessee isin eegaa jira qophiin galgala kana kan bashannanaa saba keessa cinaa akka dhaabbataniif artistooti keenya sabboontonni kan durii caalaa har'as garaa muratanii ilmaan Oromoo tajaajiluuf kan muratan artist Daawwitee Mokonnon artist Jaamboo Joote artist Hacaaluu Hundeessaa artist Abdii Murasaa artist Tuujii Buddee qophii addaatiin isin eegaa jiru kottaa bashannanaa ilmaan Oromootiif birmadhaa maallaqi galu guutummaan isaa ummata Oromoo biyya keessaa miidhamaa jiruuf kan deemu bitootessa 19 hin dagatina beellamni keessan artistoota Oromoo wajjin haa ta'u gatiin seensaa qarshii 50 duwwaadha bakka konkolaataa dhaabbattaniif hin dhiphatinaa paarkingii tolaa qabnee isin eegaa jirra teessoon 86 Collinsville Road, Silver Spring, Maryland, 2910. Gaaffii yoo qabaattan bilbilaa. Lakkoofsi bilbilaa 222 yookiis 240 bilbilaa. yeroon kan durii caalaa Oromoo cinaa dhaabbannu amma otoo hin dhiin harmeen nuwaatti waldaa Machaaf Tulama Kuna wanti kaanaa diriirsu kaa ilma koo biyyatti sitalteera ilma koo Desi kon boy in boyen desi ko bambo Dendeti ko di armetu Wacci agar tu ke baaf galaafata Tola tokkicha koo